Wayi takkatti akka nama moggatti sindiisee simbira achi fiigaan akkasitti hubaddaa. Garuu ammoo jecha an jecha waan silaa dubbatamuu qabu deeqaa dabre keessa dubbadheetiin jira. Sani sagalee ittillee himnee jirra. Galgadillee lakkifamtee jennee viidiyoo tiktook Hamzaa jalas jirti jennee sayyoo barbaadde yeroo kumallee mana banaddaa irraa haasawaa sun akkasii tanaachiin bira kun nama mogga qabne. Dabalata Hamzaani hadiisa kumaatamaan kiyyibsiiseen jee namni na caalaa أنا رسولني ونربسني نمني هجا همزة شجاب الرسول ربي أرب سنجرونجي لا الجرخينيا حديث نخون سنتم اللتامي حديث نخون حديث صحيح متفق عليه حديث إسلام مغرتن كان خناس سمر أنا لا قن اللي حديث صحيح حديث غرتي صحيح مسلم لا قن اللي غرتي حديث وان دجال دبته سنيفين كراغوتو ماو amma immoo waan irraa isin garsuu deemuun qaba. Hadiisa isin agartan kana guutuu obsi osoo no eegalle hin dubbatin na jala hin dubbatin Hamza Abu Hamza na jala hin dubbatin lakki hin dubbatin no dubbatin lakki dhiisi muudii kana ariifummaa kana dhiise jedhoo deeqaa shan guutuu si dhaggeeffadhee moo obsi gaafii gaafate dhaggeeffadhu daqiiqaa keessii dabalama dhaggeeffadhu waan isin jiru yaada wanni akkanaa kun wanni akkanaa kun hin jiruuti no miti fakkeessa si fiiguu jettaa deeqaa kiyya dhiisi kanin siin jiru daqiiqaa amma waa'ee gartee raga seenuu deemnaan deeqaa shan guddataa sin laallatu obsi naa fe'atii wajjaa daqiiqaa sirraa kaase Jamaal daqiiqaa sirraa kaase waliin haasaa daqiiqaa siif hin deebisa booda yaada keessan daqiiqaa sadii nuu kanne daqiiqaan sadi gayaan hanumaan jechuu deemu laal tokkoffaa jaalibsa tokkoffaa daqiiqaa sadii nuu kannu danda'u mana kana keessatti walqixxummaan hin jiru ana sitti haasa'u narran kaayin deeqa narran kaayin daqiiqaa sirran keenya dhaggeeffadhu kasirraa kaayin warabbi baduuf wallaahi baduuf deemu narran kaayin wallaahi laal haa baduu malee haa fiiguu malee dhaggeeffadhu waa Jamaal laal Jamaal mana kana naa oggolaami Jamaal manni kun mana kiyyaami mee jechuun rakkoo qabda bara ibsaalaan rakkoo qabda waggaa Hamzaan dubbatu dhaggeeffadhu waa Jamaal dhaggeeffadhu manni kun mana kiyyaami no inustumti dhaggeeffadhu kaa laal yaada keessanii fi Hamzaa qofa hin dhaggeeffannu kaa nutis dubbachuu qabna carra qabna namni mana keessa jiru carra qaba daqiiquma keenya qofa hin jeeninatti daqiiqaa siif daballa hogga isaa maaliif hin jenne hogga isaa daqiiqaa sadeen itti kubsii jabaleessu akkana hin jenneen je no anu darratu dubbataatiin jira daqiiqaa sadeen itti dabala dubbachaa hin jirtu ishi amma booda daqiiqaa naasu itti sun hundinu طيب نجله هندبتنا تكون كيسنو wanni irratti haasoynu Hamzaan akka gartee hadiisa rasuulaatiin qushaashe jau namni hadiisa rasuulaa alayhi salaatu wassalaamii qushaashe jawun caalaa namni nabiyyii arrabse ni jira kiristaanni nabiyyii arrabsu kun nabiyyiin hin beeyneef arrabsa ka ammoo maqaa muslimummaa himatee hadiisa ergamaa hadiisa mutawaatiraan kun hadiisa qushaasha hadiisa zubaalaa ja'uun namni haga kana caalaa ergamaa rabbii arrabsu ni jira waan ragaadhaan itti dhufnee ragaadhaan dubbannu jechu hadiisaan namma isin agarsiisu kana eda ijoolleetu na dhufe akka naa mashkuula irraan ta'e jeekkee fiigichatti qabee kute osoo nan gartee hin bayin ja'uuni kunoo nama 180 achi ala ture kee kutee jechu mee raguma tokko namuma tokko ragaa nu mirkaneessennaan haya ta'edaa haa haftu waan akka isaanitti waan dabarten dubbaddu obboleeyso ta'edaa haa haftu maafaata maata amma fuula keeysan kana duratti mee Hamzuma shajjaabir kana numa laaltanii warruma adda baafattanii Hamzaatu hadiisa rasuula arrabsamo Jamaaltu rasuula arrabsa arrumaan tana waliin adda baafannaa Hamzaa biratti hadiisni ani isin garsiisu kun akkam fakkaata laal hadiisa asirraa kaasaa Nabii Sa'iid al-Khudri hadiisa masdar isaa muttafaqun alayh يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين حديث دجال قل الله وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما سأل عبد رسول الله عن الدجال أكثر مما سأله حديث الدجال متفق عليه ده وأنا نسر رضي الله عنه قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب دجالي حديث متفق عليه حديث بخاريتي وأنا أبي هريرة رضي الله عنه ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدثت به نبي قومه حديث متفق عليه حديث دجالي حديث صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود حتى حديث دجالي حديث متفق عليه
وعنه رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده حديث الدجال ديك أخي يا جباب سوداف حديث متواتر هزاب سا هزابي سنين فن والربعي بن حراش قال انطلقت مع أبي مسعود رضي الله إلى نبي إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم قال حدثني ما سمعت من رسول الله في الدجال حديث متفق عليه حديث بخاري مسلم حديث خنا قفامتي هدو خيسني هاسو حمزة حديث خنا نفرتم قشاشة جان لا القافين تي بكتنا برتي حديث خنا قشاشة جان مو نفرته mee waan inni jawun amma soggaa deeqaa isaa fudhate akka malasa Jamaal waan sanirraa dheeysa waan kalee sanirraa dheeysa tanuma deeqii yeroo 20-30 waggaa guutuu akka inni itti banu kana ayyameef kana sanirra deebi'anaa hubadda hadiisa kana qushaasha ja'ammoo ni fudhata yoo hadiisa kana ka fudhatu taate Jamaal Aliyyi khiyyibaa ittiin akhiraati fuula keessan kana duratti naaraa shaadaa qabadda yoo hadiisa kanaan qushaasha ka ja'uun taate namni hagaamzaa shajjaa bin rasuulaa arrabsanii jira deeqaa fudhadhu. Tole naakanni daqiiqaa. Hayyee daqiiqaa kee dura murtii guutuu jira waan ibneer jiruuf mee gaafannee walumaanu itti siiki dabra carraan kan taafi. Hayyee salaam alaikum akkam jirtan waan amantirraa haasaa jirtanii an isaanii irraa miti kaniin dubbachuu barbaade bakka namni kun jirutti gara kana jaalib sa'aatis Hamzaanis hundi keessanuu sagantaa qabna sagantaa obboleettii teenya san qabna quba qabda ibsaatis Ustaaz Hamzaanis quba qaba akka namni kun achumaan nu argamu laayif mana kiyyatti wala garasiin jechuu fi haganuma salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Hayyee abshir. Hayyee mi'uutu naa godhe jaalibsa obboleeyyan hadiisa kana ni fudhatamoo hin fudhatu gaafii nu gaafadhaadhaa jee moo qushaasha ja'anii qaceelottu gurra banaa dhageeffadhaa yeroo hunda hadiisaa fi qur'aana wal cinaa qabnee yoo hadiisni kun qur'aanaa wajji waliin galle ni darbina jee nama amanu keessaa yamzaa sheejaar gaafin ani bakka tanatti duriis kaase arraas kaasu wanni hadiisa kana akka ani hin fudhanne na godhu qur'aana maali wanni san الله سبحانه وتعالى ناتو أجيسي خاصاجي واي أجيسي خاصو رتي نبي الله عيسى قافا إني دعا خاصو مالجي دنديتي ربي تنين قد آجي أوكي آية القرآن خيست ربين فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ربي تدعا خاص وهو الذي يحيي ويميت الله هذا أجيسي خاص دجال كن غافا أجيسي خاصو دنديتي ربي كنف مو دنديتي ربي سن حق قولي تاك دجال سمير رو بروب سيسا دجي مگر سيسا جان ربين ناتو سمير رايس روب سيسا دجي لنا مگر سيسا جئے غافا سن دجي في سمين قالي ربي جلاباتي ندد لاما دجال جانمي في جنتان ديما جان جانمي في جنتان ديمون سن yoo jannata isaa si darbe jahannam deeyta yoo jahannam isaa si darbe jannata deeyta rabbi wajji kontraata qabani gaafa jahannam isaatti inni si darbe jannata rabbii deeytu gaafa jannatatti inni si darbe jahannam deeytu si galee qur'aanaa wajji wal faalleessa allaha nanaatu ajjeesee haasaa jaa isaan ammoo dajjaaltu ajjeesee haasaa jaan ammaas wanni guddaan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti dajjaal hoggu takka dubbate hoonaan jaan anaatu kijibaa ifiin jaa مو قرآن ربي إني إرام فتي دجال قرآن خيسة دبتشو ربي دجال قرآن خيسة دبتشو ني إرام فتي قرآن ني غافة نبي محمد الدنيا الرجل صحابان تيسي خطب دي الرد حديثة قرتي إيغا نبي محمد دو يامد لبسا دي بودا الوفاني خطبانيتو دقا يرنا خي إبسا نماز يدنو فدها تيسرقوا فاسونا ميوتي قد أباك ميوتي قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبليان كي نمد إبا سغالي في سغالتمي أفرتو أسجل جرا يابو نمني دبي سغالي سغالتمي أفريخون nama gartee dubbii Jamaaliin deemu osoo hin taane ka dubbii Hamzaatiin deemu osoo hin taane nama dubbii ragaa qabdu jala deemu qofa ta'uu nu hubadha. Amma Hamzaa wanniin gaafadhe hadiisa kana ni fudhattamoo hin fudhattuu qushaasha jettaani jennaan hadiisa kana hin fudhadhuu je hundi keessanuu dhageessan hadiisa kana hin fudhadhuu je.
sababni hadiisa kana hin fudhanneef qur'aanaa wajji wal faalleysaa je anaa miti hamzaatu jee beeka eega gartee qur'aanaa fi hadiisni kun ka wal faalleysu tahe mee ragaa bakka qur'aanaa fi hadiisni kun eenyuutu kitaaba san keessa je eenyuutu wal faalleysa je ragaan ni jira moo hin jiru yoo hin jiraanne ofuma biraa akkanumatti yaaduma kan keenu haasa'u jirta yoo yaada kan kee akka yaada kan keetis ilaallee bira kunna yoo yaada kan kee kan ta'in taate immoo ani kitaaba ol sii baaseetin qaala rasuulullaahi jee sii irraa qara'u jira nabiyyiin akkana jee sii qara'u jira ati ammoo akkanumatti cal jetteetuma usteetuma woma yaaduma sitti fakkaate nu dubbatu jirta mee akka nuti hundinuu dubbii tantee tana fudhannee irratti waliigallee kara tokko goolamnee bira kunnuuf hadiisaa fi qur'aana hadiisa dajjaalii fi ayata qur'aanaa ka wal faalleysaa jettu san ol nuu baase kitaaba isaatii wajjin kana barbaanne yoo kun ka hin jiraanne taate immoo dubbiin tantee kiyyiba jechuu akkasuma miilaan irra jennee bira kunnaa jechuu laal jedha keenya dubbiin namarra foloorsi guddaa qabaachuu miti namarra haasawuu danda'uudhaa miti namarra afaan jabaachuu danda'uudhaa miti namni gartee ragaadhaa wal injifachuu danda'a gama ragaan jiru deema bakka ragaan jiru gartee dhaggeeffata amma isin hundi kunuu eega gartee as jala taa'uun hin oolle ka hamzaa jaalattaniif hamzaa jibbitanis kana jaalattaniif na jibbitanis na jaalattaniif na jibbitan osoo hin taane hamza jaalattaniif hamza jibbitan osoo hin taane dubbii haqiiqaa ragaan bakka tamii dubbatamaa eenyuutu ragaa dhugaadhaa san ol baasee irraa dubbatu jiraa qofa laala wanni biraa haftu tajaalalaa fi faaruudhaatii fi tanaa booda itti deebina amma obboleessa kiyya wanni irraa barbaadu kitaaba keessatti ayata quraanaa kasilaa hadiisa kanaa wajji wal faalleysan eenyu akka kitaaba san keessa je kitaabni sun yoo kitaaba kam akka taate kanaan ragaa irraa barbaada nu adiyeessu fitadheetiin jira walumaan irraa nagaa waan haasaamu. Tole daqiiqaan irra darbe hayyee obboleessa keenya ragaa sirraa barbaannaa jee Allahan subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti ki jedhu hanga ammaa dajjaal quraana keessaa fiduu hin dandeenye beeka obboleessa keenya. Suuratun nisaa ayata 59 irratti namu banadhaa laala. فإن تنازعتم في شيء يو أنت كخيس والأبدا فردوه إلى الله وإلى الرسول جمع الله ديبسا جمع قرآن ديبسا جتشو Kamittiin nama biraa osoo qur'aanni ragaa naa bahu ragaa nama biraa as naa baase eenyutu dura je wadda an abbaan fedhe haana dura je abbaan fedhe hadiisu qur'aana kaniin ragaa godhan qur'aanni rabbi qofa ajjeesee haasaa je isaan ammoo dajjaaltu ajjeesee haasaa jedhan ragaan isaanii eeysa jira akka dajjaal ajjeesee haasu nabi Allah isaan ajjeesee haasuu irratti rabbiitu naa dandeettii kanneef je dajjaal eenyu dandeettii kanneef taakka kana hundaa wal faalleessa khabiraati gaafii ittiyatan an gaafii isaa deebisee fakkaan beekutti deebi'uu fi deebi'uu dhabuun isa bira jirti. Ani gaafiin tiyya qur'aana irraa deebisee waliigallee gaafii lamadaa taniin an isa gaafadhu yoo gaafii tiyya tana deebisuun feene ammallee itti deebi'ee maal jaa gaafiin tiyya naaf hin deebine tanaafuu an gaafii tiyyaan ganaa deebisu tasaan deebisu gaafii ta'e osoo gaafii tana sodaaf yoo kana dheefa jiraatte gaafii teetiin sodaadhaa jee. Ustaad Hamzaa hadisni jookun bara kam katabame. Ustaad Qiyyimee Ahmad Dibbasa Dibooda eegana Bimaammadduu Ahmad Dibbasa Dibooda eegana Bimaammadduu Ahmad Dibbasa Dibooda alayhi salaatu wassalaam ayata qur'aana keessan jirre ash-shaykhu wash-shaykhatu idhaa zanayaa farjumuhum albattata nakaalan min Allahi wallahu aziizun hakiim ayata ji'u kan itti amanuutu jira ayanni kun Nabi Muhammad irratti buufame moo quraana miti takkaffa Nabi Muhammad irratti buufame Nabi Muhammad irratti buufame yoo quraana ta'e Nabi Muhammad irratti gaafam buufame asaa kannu
وان قرآن فجادي تهين جدال قرآن كان هو نبي كان عليه الصلاة والسلام محمد بدجال كان مدرو دبتني ترى نيسان ميت ناس تقرا وتكن دبنا نبي محمد قاف الدنيا رجل إيجا ندو إبودا خطب دقيقة كده متجر حمزة أي أم أستاذ جمال قافي تكاس قافي دقبو أنت وندن دو نبي تمال باقاتي أستاذ جمال كي يقالي إيه حديث نكوني برمك إيجو نبيين كان عليه الصلاة والسلام آخر من بودا برمك بودا بريفمه نبيين كان عليه الصلاة والسلام وايد مغرتي جدال كنا إسان دبتني رو مثل دان نباسي أستاذ جمال كي نبيين دبتني جرنا حديث يدو خانو ديسو جرو خانا نبيتي حديثني برخم بريفمه وان جو برنامج خباتي وان تفجندا خانا نوار كاجي جيرا كوي خانا جلات umurre deeb naas motoru naggeeffa dabbaaga. تولي Okay, daqiiqaa sirraan kaayaa abbaakaa isaan walii jiranii dhaggeeffannee boodarra carraa furannee dubbannaa. Manni dhugannaa kun jira taap koppiliingi godhaa faamilii yeroo takka taap godhame. لايف جولي ترى جرا لايف جولي كان مسينغون نغوت وان بلاي ستيب ساتي لايف جولي وان كان توتل جرا ونمني واحد لايف جولي سيغوتني منا وغسني توتل جوان سج بغباس ببريتشي نمني واحد دربه من وني وان مالكات وان چايناتي وي برباد شو كاواي برباد توتل غباسن Yeera